jeelletiif kanneen biroo sagal waliin ta'uudhaan impaayera Itoophiyaa hundeen fonqolchuuf deemaa jira. Kanaaf ammallee gooticha waraana bilisummaa Oromoo jaarmiyaa ABO'tiif haamilee kennaafi. Dhaggeeffattoota daawwattoota raadiyoo Arraataa biyyoolessa Oromiyaa kan toora yuutuubii akkasumas fuula feesbuukiin nu hordofaa jirtan. Kana malees warreen dirreetti argamtanii bakka waltajjiitti dhiyaachuudhaan aduu akkas guruu keessa teessanii haasaa yeroo dhaggeeffachuudhaaf asitti argamtan. Ajajaa olaanaa ABO Jaalmarroo Dirribaa Lammeessaa gara fuulduraatti affeerra. Haamileedhaan nu simata. waan asitti wal barbaannee fi walitti himne namuu gara mana ofiitti akka deebi'u. Bakka kanaa bakka seenaati. Bakka kana kan godhannee fi lafa itti hiikkannu ni hiikkachiisna malee jenne hiikkachiisnee agarsiisuu keenya itti agarsiisuuf asitti walitti qabamne. Dhuguma waggaa sadii kana keessatti garuu waan baay'eetu ta'e. Walaa caqasu. Waggaa sadii har'aa bakka kanatti walitti qabamne waan barbaannu hin arganne wareegama waggaa hedduu ilmaan Oromoo itti kaffalan galmaan hin geenye sana galmaan gahuuf ammoo qabsoorra jirra. Qabsoo sana ammoo yookaan galmaan keenya yookaan ammoo itti wareegamna malee hin sharafnu waliin jenne waadaa walii seenne waggaa sadii dura asitti waan walitti himne irbuu waliin seenne sana ammas galmaan hin geenye galmaan geenyarrallee ammas hin dogoggoriina waca qofaan ta'ina abbo sinitti meeraa sitti sii har'as dabalee sinitti himuuf hin dhufee jedhe. Waggaa sadii har'aa asitti wanti walitti haasofne hin qabanne sin abbaan qabate abbaa qaba hin qabanne wareegama ofitti daballe yeroo isaa dheeressine dararama dheeressine ofitti jechuu sin badiin keessan gootan ofitti daballe har'as akkasuman ta'ii dhaggeeffadhu gattaayiiti. Jaarroleetu jira almootiitu jira haadholii keenya kaawwasisan dadhabaatu jira. Kanaaf yeroo isaa gabaabsinee aduu keessaa wal galchina bakkuma jirtanitti gattaa'aati walaa dhaggeeffannu jedhu gattaa achumatti waca qofaa namaan hojjetan wajii waggaa sadii har'aa jettanii waggaa sadii har'aa asitti wal keessee dhiichistee deemte waci waan jijjiiru ummata oduu qofaa nu taasisiidha ummata hojii nu taasisa inni hojjete sun immoo bishinkaa kophaa ishee mataa keessaa baatee daraarteen taasisiidha hubattanii bishinkaan kophaa daraare maalta simbira nyaata abbo kophaa daraarere kanaafu maaltiin jechuun barbaade inni bishaate isa bukate too eennuuti ni gubate akkasin taasisiina wareegamatti jirra dhiiga dhangala'u lafee ta'u lubbuu ba'utu jira sanatti gatii gochuuf deemuutti jirra inni bishaate isa dheedhii siichi bishaatu osoo eeguma
galmaa'e waan siin jedhu dhaggeeffadhu hojiitti hiiki. Amni keenya sichi bakkuma waggaa 3 jenne sana jirraarrayyuu. Galtaa'e. Har'a asitti kan wal geenye keessumaa ummata Oromoo umuriin isaa waggaa 18 fi sanaa olii ta'e barbaanne asitti. Daa'ima jibbuuf miti. Waan ummata Oromoo umuriinsaa hojii sanaaf ga'e barbaannu walitti haasa'uuf wayyaa. Ammoo daa'imni as dhuftanii hin jeeqiina. Qabsoon siniin qabdi. Hegereen qabsoon situ biyya harkaa qaba. Hin jeeqiinaa jechuudha. Tole? Aya, ammaa kaaseen ittiin fufa. Waggaa 3 har'aa addi bilisummaa Oromoo qabsoo bara hedduu maatiin meeqatti wareegame cunqursaa bara baay'ee goonni meeqaa lafeetti dhabe lubbuutti dhabe dhiigatti dhangalaasee dhaaba kana Oromoon dhaaba kiyya jedhee imaanaa itti kennate akka dhaabaatti imaanaa sana galmaan gahuu gahe Oromoon hedduun akka itti wareegame sanatti guduunfuu dadhabe. Akka sabni itti cabee fi itti dadhabe sanatti guduunfuun gaafa dadhabamu fala dhahachuun faloo kaachuun dirqama waan ta'eef uummata Oromoo isa miileena hedduu sana uummata Oromoo isa sagaleensaa hin dhagahamne isa hin dhaggeeffatamne dubbatee dhageessifachuufis isa carraa hin qabne uummata Oromoo kan addaraasha tokko keessatti walitti qabamee fedhii fi hiree saba guddaa murteessu osoo hin taane Oromoo isa dhimmichi isa ilaallatu booda lafa keessa jiru bal'inaan hawaasicha mariisisuun dirqama waan ta'eef bakka kanatti wal yaamnee maal wayyaa Oromoon maal barbaacha manaa bahee har'a maal argannaa manatti deebi'uu jirraa waliin jenna. Lakki biyya barbaanna, bilisummaa barbaanna, walabummaa barbaanna, birmadummaa barbaanna. Addi bilisummaa Oromoo sana galmaan ga'ee hin guduunfine yoo galmaan ga'ee guduunfeera ta'e immoo guyyaan bilisummaa Oromoo yoomi? Alaabaan addi bilisummaa Oromoo alaabaa mallattoo cunqurfamoota hundaa ka saba Oromoo gaafa dachee Oromiyaa irratti gadhaabne gabrummaa jalaa baanee irra jennee dubbanna jedhe suni dhaabbatteetti yoo alaabaan kami guyyaan bilisummaa Oromoo nuti kabajannu isa kami seerriif heerri itti qabsaa'aa turre ittiin qabsaa'aa turre har'a ittiin wal bulchinu meerre kana wal gaafanne bakka hin geenye miti. Kanaafuu maal goone ennere qabsoo itti fufnaa waliin jenna. Warri waadaa walii seenne gaafas. Warri gaafas waadaa walii seenne gariin itti wareegamee nu agarsiise. Gariin har'ayyuu baabulichumarra jira. Gariin immoo irraa harca'ee nurratti hojjete. Bitaanis korii, mirgaanis korii, walga'iin koorumaa ittis wareegamu har'as keessa jiraatu irraa harca'ee irratti hojjetu guyyaa isaa hin hanqatu taajjabbii walii daballe malee haga lubbuun jiramutti dachee kana halagaan hin dhaalu jechuudha. Warri gaafa as turte ummati Oromoo gaafa as turte ijjinnaa makee kaleessa asitti dubbatte tuftee hin arraabne deebitee lafa kana dhufte yoo jiraatte ati goota caalu bagarraa antee as geesse. Warri immoo itti hadhoofte har'uma qofaa itti fakkaatte dukkanni kuni waan hin bariine se'e humni meeshaa humni waraanaa naannoo kana miti ka helikoofteri rukute akkasuma akkasitti warri as jirtu argiteetta warri naannoo kana rukute maal jedhere hin rukunnee miti gaafas injifataman immoo sirratti qubateera warri sun gaafas injifatan lolicha har'a miti ka injifanne nuti lolicha
mootummaan abbaa irree gaafa ajjeese awwaala dhorkate gaafa si injifatame jechuudha. Ummata hin lolanii hin injifatanii addunyaa kana irrattis mootummaan ummata lolee injifate hin jiru. Kanaaf gaafas injifattan maal jechuudha? Warri humna waraanaa qofa laalu gochaa baay'ee suukkanneessaa addunyaa kana irratti hiriyyaa hin qabne ummata jiilchuuf isaan raawwatan ilaalee garaan gara bulte ejjennaa dhabe ejjeta dhabe warri sunis har'asuma keessa jira. Waldaa jenne malee bakka itti deebi'uu yaa deebine bakka ammatti deebine kanarraa kaanee imalli keenya siichi fagoo hin jalqabne. Akkuma waggaa 3 har'aa waggaa 3 har'aa ni lolla ni lolla. Oromoo waan si hin beeknetu jira. Wanti Oromoon hin beekne waraana bilisummaa Oromoo naannoo tokko lolee qabate sanaan mirkaantu. Yeroo sanatti qabsoon ammayyuu hin galle mirkaana sanarraa kan gaatani dhaabbattanii dhiichisu. Dhaabbattanii dhiichisuu sana keessatti lakki akkas miti jedhanii yeroo isinitti himani abadan amma booddee maaltu bosonatti deebi'aa jettu. Akka bosonatti deebinu annan beeka. Waraanni bilisummaa Oromoos ni beeka. Sababiinsaa onneesaa qabaachuu dandeessu. Of kenniinsa isaa qabaachuu dandeessu. Wareegamaaf qophii ta'uu dandeessu. Waliin wareegamna si waliin dhumannaa jettaniis of amansiisuu dandeessu. Qawwee sana hin qabdan. Oromoon qawwee ofirraa hiikkatte. Akkasuma akkas miti. Kanaaf hin amansiisu injifannoon keenya yeroo hundumaa. Oromoo yeroo hundumaa kan qawwee irraa hiikan kanaaf. Qawwichatu hin jiru. Har'as akkasuma waraana bilisummaa Oromoo harkaa qaba. Haa lolatu. Hin deebi'uu jedhiin diinni ni deebi'a. Wallaansoo irra jira. Takkaa irra keessa takkaa jala ta'uutu jira. Har'as hin deebi'u si waliin dhumanna malee harka duwwaan dhumattan hin danda'amu. Qawwichi hin jiru. Hiikkatteessa. Qawwee jabeeffadhaa dhokfadhaa awwaalladhaa yeroo siin jedhan hin dhageessu. 500 gurgurtee argee dhugaa turte jechuudha. Dhugaa jirtu kana Oromoo walitti himna. Bara baraan injifannoo dhufe of harkaa baasaa wareegama ofitti dheeressaa du'aa uummata duutuu dadhabe. Duuti amma beeki Oromoo biratti homaattuu bahaa hin jiru. Hin kofli ofitti kofaltaa jechuudha. Qawwee asitti hiikame mee fidaa gadi baasaatti lolaa hin jiru. Dhiigaan hiikame bo. Diinni toon buqqa'ii dorseentee qawwee fuutee gola keessa dhokfatte. Gola keessa dhokfatte immoo ni gurgurattee jettu. Warri mi'aasaa beekummoo ittiin bitee si akaa'ee deebi'e. Uummata akkasiiti uummati Oromoo. Kanaaf injifannichi siichi bira hin geenye ammayyuu. Hin geenye bira fagoo. Yeroo hundumaa bira geenye kan nuti deebinu uummata wallaalaa kanatti harkaa qabna. Uummata wal saamu. Wal saamaan jirtu walillee hin qaanfattani. Wal harkaa fudhattee wal saamtee waluma keessa deemtaa jechuudha. Uummata akkasiiti kan nuti harkaa qabnu. Hin geenye kalma ga'uullee hin danda'u. Fagoo siichi. Abdii mudhadhaa jechuudha. Kan itti aanu deemnee loluu ni sodaanna. Wanni nuti sodaannuufi maaliif? Sirna dhablummaa bal'isuu deemna yoo ta'e irraa kaa'ame injifannoon hanga dabalaa deeme latti bal'achaa hanga deeme uummati kun uummata wal balleessudha ta'a. Kanaaf diinni iyyuu sin ajjeesee sin adabee sin hidhee kan sin bitu. Uummata hidhamee bitamu qofaasin. Uummata ajjeefamee bitamu qofaasin. Uummata saamichaanni qofaan sin irraa bareedu jechuudha. Uummata akkasiitis sinitti himamee kan uummata sin hin galle. Dhiigni Oromoo asitti dhangala'uu hin qorre sin hin mararu. Uummata akkasiiti uummati Oromoo. Yeroo hundumaa sinitti himan hin dhageessan. Kanaaf duuti keessanis rabbi iyyuu hin gaddisiisu jechuudha. Nama dhiisiiti. Waan nuti hin gaddu jechuudha. Laphee keetu jabaataa. Laphee keetu laphee shiraan guutame jechuudha. Uummata akkasiiti ati. Har'a dhiigni dhangala'aa jiru sin hin mararu. Dhiiga dhangala'u irratti harkaanfatee fal'aana hatuu deema uummanni Oromoo. Uummata akkasiitis kana sinitti himuuf hin siyyaamee jechuudha. Qeellan irraa buqqisne wal saamtan callis kitaamitti dabarre wal saamtan amma
dablummaa dabaluu deemna. Hin ta'u diinichuuti as deebi'ee sin sakaalee siitee sin bushuu sana wayya sana filattan waan ta'eef maaliif sinii wareegama? Maalitti ba'uuf sirna dablummaa fiduuf wareegamaan jirru bo? Sirna dablummaa balleessuuf wareegamutti jirra wallagai Oromoo. Gara deemtutti waliin hatii. Manni amantaa maaliif gubata? Suuqiin nama maaliif caba? Kanaaf miti kan wareegama baasaa jirru. Bilisummaa sii fiduuf malee sirna dablummaa fiduufi miti. Waraanni bilisummaa Oromoo ololaaf nu saaxiltanii jechuu. Warri cunqursaa beeku, cunqursee beeku, siyaasicha beeku nurratti taphataa jiraa jechuu. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana nama gubee doydanii, waraana hatu, waraana shiftaa, waraana mana amantaa gubu, waraana hospitaala gubu, mana barnootaa gubu nuun jechaa jiru. Sanan goone garuu beektu sintu godhe. Nuti dhukaasarra jirra. Dhiigni keenya iyyuu hin qorre. Wareegama keenya iyyuu hin awwaallanne. Dhingata gidaamii jiran. Madoon hukaasaa madaa'eera. Madoon hukaasaa inni nurra tarkaanfatee waajjira poolisii keessa bal'aan hate uummanni Oromoo. Waajjirri poolisii beeki boruusitu itti gargaarama. Waajjira poolisii kubtee fi sirni dimookiraasii gadi hin dhaabbatu. Waajjira poolisichaa miti kasi gabroomse. Poolisii achi keessa jiru si gabroomse. Sana achi keessaa baasteennaan achi keessatti yoo haqan dalagne poolisii shirri somni damni ni dalagama taanaan manichi gubateefis gatii hin qabaatu. Poolisatti dhiitamaama jiraachaa jechuudha. Ani yoo waajjira poolisii sana qabbee achi keessatti haadha hiyyeessaa darara kubboon hojjedha ta'e manichi gubatees gubachuu baates hiikan qabu Oromoo. Siniin galle ammayyuu. Mee amma hospitaala keessa waan gootan argitanitti. Sinitti dhukaasuuf nu marartu, siniif wareegamaa jirra, sinitti dhukaasne ennaan maalsaa wareegamna ree. Sinniisuuf wanni sin gootan mataa nama dhukkubsa nama maraacha. Qoricha hospitaala keessa jiru namni akka jaldeessa wayya beeki. Jaldeessi illee boqqolloo keessa yoo seene hanga nyaatu nyaatee keessaa ba'a. Jaldeessa wayya Oromoo. Qorichi sun har'a hin jiru gaa. Mee mataa bo'oo tokkoon qoricha eessaa fiddure? Mee natti maa eessaa fiddu mataa bo'oo tokkoon qoricha doorraa fiddan oomisha isaa qabdu, warshaa isaa qabdu. Namni akkamittiin hangam yoo wallaalaa ta'e waraanni kaleessa si cunqursaa ture. Dhugaa si cunqurseera. Garuu. Poolisii waajjira poolisii sanatti si hidhee yaadannoo wayii qabda achi keessatti dararamteetta. Manicha miti ka si hidhe. Namicha immoo yookaan haaduu yookaan haa baqatu kaan harkasitti haa kennatu xumuratteetta. Akkasittiin itti fufuu dandeenya. Akkasittiin itti fufuun hin danda'amu. Sirna dablummaatu dagaage. Walitti himuu qabna. Ajjeesu yoo ta'e kunis qawwe siniinis ni ajjeesaa jechuudha. Diina qofaa ajjeesa jedhamee miti ka hojjetame. Garuu siniin ajjeesna taanaan siniin ajjeesuurra qabsoo dhiisuutu irra filatamaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo uummata isaa ajjeesuurra qabsoo dhiisna gabrummaa nagaa qabdu mootummaa gabbartee saamamtee akka barbaadetti dhiitamtee bultu wayyaa jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa uummatuma calliseetuma kubbee yookaan immoo ibidda saafaa shaalloo gogaatti qabate akkatti dhaamsanii jirree hin ta'ina. Wal sossobuu uummata keenya jechuu miti. Sun hallayyaatti wal dhoobuutti jira. Nama hallayyaatti deemu ashuu jabaadhu jechuun sirrii miti. Dhiisuurra wayya. Wareegama hin kaffalle siniin jechuutti hin jiru beeki. Akkuma hatuuf waa yeroo nuti dhukaasa jalqabnu waraanni bilisummaa Oromoo kaampiitti yeroo dhukaasu hatuuf akkuma dhufee wareegame hiikkatee ittiin loluufis dhufee kan wareegame jira. Wareegama sana xiqqeessuu kiyya miti. 99 qulqulluu hojjenne tokko isheen kosiin suni nu balleessiti waan ta'eef kana jechuutti jira. Badeerammoo sabaaf sablammiin kamiyyuu Oromiyaa keessa jiraachuuf mirga qaba. Kan nu miidhe yoo jiraate borseeraan ni fixanna. Mana hin gubiina. Sammuu akkamiiti kun yoo shira ta'e malee. Beeki kun shiraa diinummaa jennee lafarra wal balleessuuf deemutti jirra. Hojii diinaati kun. Siyaasa sakaallaa bara meeqa
shaakalee bare warra akkasiitu keessa jira yoo ta'e walleegaa wal tiksa akkanumaan hoomaa taatanii itti namnitanii kanan tokko godheen duukaa deemtanii godhiina jechuudha. Inni konkolaachisaa ta'e kan kaleessa birrii 230 nama fedhu har'a 200 nama gaafata. Xurii dhiigaa, xurii lafee, xurii lubbuutiin sooromtee siifin sifaa'uu jedhu. Haadha hiyyeessaa sabbata haadha hiyyeessaa irraa 200 hiikkattee gidduu kana dhaloonni badaa jira. Oromoon hegeree hin qabdu, Oromiyaan hegeree hin qabdu. Mootummaan nu gabroomse mana barnootaa keessatti daa'imni waggaa 2-3 waa isheen hojjettu ani umurii kiyya kanaan hin hojjedhu nama qaanessa safuutu cabe. Oromoo isa duutuun laaliin du'a mitikaati ilaaluu qabdu. Fayyaa duuneerra nuti kadu'e ni boqate dhobbaafatee jechuudha. Fayyaa duune dhaloota kana laalaasi. Dhaloota kana laalaa lafuma kanatti dubbadheera walgahii jalqaba tokko. Dhaloonni har'a nuti harkaa qabnu kajaarsa hin qabanne, jaartii hin kabajne, hojii hin jaalanne, sa'a 24 taa'olu harkayyuu dhiqatee immoo nyaachuuf maatiinsaa kadhatanii nyaachisani. Inni iyyuu gabbarame sa'a 24 baala nyaatu abidda afaanitti baatee deemu. Dhaloota bishaan haayilaandiitas jira, caatiitas jira, sukkaaras jira, asirraan immoo looziitu jira. Dhaloota akkasiiti harkaa qabna. Dhaloota dhimmi biyyaa homaayyuu itti hin fakkaanne hegereen keenyi nama yaaddessaa jechuudha. Hegereen keenyi baay'ee nama yaaddessa. Dhaloota akkasiiti horataa jira Oromoon. Abbaa dhabe namni haa ittiin jedhu hin jiru. Dargaggeessi mootummaaf yaaddoo. Kanaafuu hin baratiin, hin qaroomin, mirga hin gaafatiin eessa haa oolu? Iddootti jimaa qabaan, iddootti tamboo tuutan, iddootti safuun cabu, iddootti aadaan cabu, iddoo akkasii haa oolu. Dargaggeessi akkasii hoo mirga hin gaafatu. Abbaa barbaadetu immoo iddoo barbaadetti daboo kadhatee diigi jennaan diigu, gubi jennaan gubu. Hospitaala yeroo itti namnitee gubdu inni gurgurachuu barbaadu. Yeroo akkasiiti uummati kan qabu walii hireen rakkoo ittiin darbuu fi kan waliin ciniinsifatee wal bira dhaabbatu yeroo akkasiiti malee yeroo akkasii miti koo kan wal saaman waliin saamidha. Lolarra jirra. Seera gad dhaabbate hin qabnu. Caaseffama mootummaa diigaa jirra malee an keenya hin diriirfanne. Kanaafuu waraanni isin keessa seenee isin hin jeeqiin hojii isaa hojjetatu. Isin immoo koree yeroo bulchiinsa yeroo bilisummaa yeroo argattan ittiin tikfattan tolfadhaa isin hin jenne. Maaliif akkas wal goona Oromoo? Abbaan amantii kamuu hordofi, Islaama ta'e, Kiristaana ta'e, waaqeffannaa ta'e, waan barbaadde hordofi, dhaloota qari. Amantiin siyaasa ittiin deeggaraa baay'ifatanii kuusii sassaaban malee waaqi tokkichuma amantii kamuu hordofii jettu. Namni waaqa namaa kennu hin jiru. Islaamni yoo kiristaana ta'e xaaqiyaa lafa kaa'ee jalabiyaa lafa kaa'ee masqalii hidhatee gonfoo maratee sagada isaa jijjiirrate irraa kaafee waaqa namni namaa kenne hin jiru. Kiristaannis yoo islaama ta'e masqalii lafa kaa'eetu xaaqiyaa ofirra kaa'aa irraa kaafee wanti jijjiirame hin jiru. Waaqi tokkuma. Kanaaf abbaan amantii kamiyyuu ta'ii nama akka namaatti qari. Maal jennaan? Sammuutu doomee dhaloota akkasiitu Oromiyaa keessatti horataa jirra waan ta'eef. Abbaan amantii qulqulluu waaqa tokkicha waaqa jechuun akka sedee nama barsiisuurra amantii jalaan dahatee kabaja amantii sana gonfoo sana mataarra kaa'ateetu dhaloota siyaasa barsiise. Mootummaaf miseensummaa gochisiise. Abbootiin amantii akkasi. Jaarsi biyyaa keenya kabaja hin qabu. Jaarsi biyyaa jaarsa araara cubbuu keessa dhaabbatu. Jaarsa ilmaan isaa qawwee hiikkachiisu. Akkasi mitiiree kan nu mudate. Jaarsa ilmaan isaa qawwee hiikkachiisu. Jaarsa kaaniif immoo loogee qawwee hidhachiisu. Har'a laali waan dubbataa turre hundumti isaa ta'ee jira. Sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jiru hundumti isaa hidhatee harkaa qaba. Ka hidhatee harkaa hin qabne Oromoo qofa. Sabni guddaan hammana ga'u abbaan barbaade qawwee kaasee iddoo barbaadetti kan boosisaa oolu Oromoo. Waraanni bilisummaa Oromoo iddoo inni gahee kana hundumaa ittisuu
saamichaatti gad dhaabuutti jirtan. Namni bahee galuuf maaliif yaadda? Namni bahee galuuf yaaddoo qaba taanaan immoo diinumti inni kaleessaa bakka haa ta'u. Sirna dhablummaa bira sirna dhablummaa kaaniin bakka hin buufnu. Ummati Oromoo ummati hammana ga'u kun sabni guddaan akkasii kun hallayyaatti deemaa jira. Yoo dacheen kun jiraattee namni irra jiraate Oromoo waggaa 10, 15, 20, 30 booddee sabummaa isaa tiksee, biyya isaa tiksee, aadaa isaa tiksee, safuu isaa tiksee hin jiraatu. Ummata qaanii, ummata safuu cabse, ummata yoo gama kitaaba adda addaa beektu akka ummata Sodom Gomoraa jedhaniiti ta'a. Waa laaleen jechuutti jira. Waggaa 3, 4 wanti asitti jenne hundumti isaa ta'eera. Hubadhaa. Hundumti isaa ta'eera. Safuu qabna. Handhuurri shamarran Oromoo hin mul'atu. Harmi shamarran Oromoo hin mul'atu. Manaasnee walitti himuu qabnaa jechuudha. Safichi iyyuu cabee diida jira waan ta'eef irraa dubbachuun nan qaanessu. Dubbannee qorichatti barbaaddan. Dubbannee qorichatti barbaaddan. Abbaan amantii sin argu, jaarsi biyyaa sin argu, barsiisaa sin hin argu. Hundumtuu doomeera, duudheera, jaameera. Fayyaa deemna fakkaanna malee fayyaa duuneerraa jechuudha. Mirgaa nuun jedhan. Mirgi dirqama akka qabu beeka. Safuu kee guddistee, aadaa kee guddisteetu mirgi kan waliin deemu. Qullaa deemuun kan faranjiiti. Sana irraa dhaalte. Dhagalichi irra qubachuunis faranjiitu godhe. Sana immoo maal dhaalee? Beekumsa dhaalle. Waan safuu cabsummoo dhaalle. Kanaaf wallaalaaree nuti. Rifeensa akka barbaadde tolfachuu, hidhii akka barbaadde dibachuu, huccuu akka barbaadde uffachuu mirga dhaalteetta. Safuu waliin immoo kabajaa waliin immoo maal dhaalii? Beekumsa waliin maal dhaalii? Bilbila harkaa qabna waan barbaanne irratti ilaalaa oolla. Akkatti bilbilli dalagamu immoo maan bariirree sila. Kanatu nu hafe. Addunyaan teknooloojiin har'a waan hundumaa fidee bilbila xiqqoo tokkotti galchee harkarra nu kaa'eera. Sohannaan qabu yoo ta'e immoo Oromoo waggaa 20 booddee aadaa har'aa hin qabu jechuudha. Ummati waan ittiin beekamu qaba addunyaa kanarratti. Oromootiin Oromoo kan hojjechisiisu, Tigireen Tigiree kan jechisiisu, Amaaraan Amaara kan jechisiisu, biyyoota biraa keessa saboota jirani waa'ee isaanii waan isaaniif qabu eegfachuun beekumsa malee wallaalummaa miti. Aadaan Oromoo aadaa nama boonsu. Safuun Oromoo safuu gaarii. Safuu namni biraa irraa baruu fi biyya biraa irraa dhufee abjuu akkasii qabu. Fedhii akkasii qabu. Sangaa abbaan gaafa cabse moollaan ija buruqsa malee gaafa biraatti siin dabalu. Kanaaf ummata wal kabaja, of kabaja. Namni gaafas nama kabaja. Gaafas nama sodaata. Hunduma waliin qabna. Gabrummaa jala jirra. Sana jalaa ba'uuf waliin hojjetaa jirra. Kanaaf waliin saamii. Yoo biyya qabaanne hundumtuu boran keenya. Yoo biyya hin qabnu ta'e isa saamtus hin nyaattu. Kanaaf ummata bubbee ta'uu dhiisnee ummata bilchaataa waan barbaadu feen, waan duunuu fi feen, duunes warra du'erraa lafeen isaanii riqicha ta'ee irra ejjennee dabaru, dhiigni isaanii galaana ta'ee daaknee ittiin gowwaaceen isa kana godhachuutu nurra jira. Walitti himan jennaa kudhaan maddu hin dhangalaasiin asuma teesse. Godhi jennaan godhi. Hin godhin jennaaniis nu miidhaafi. Godhiin immoo nu fayyadaafi. Sirna dhablummaan hin bal'atiin. Waraanni hin yaadda'e. Jaarsaaf jaartiinis hin yaadda'e. Qeerroon Oromoo qarreen Oromoo ba'aa hin ta'e. Ka biyyaarraa roorroo godhatu, rakkoo furu, qaawwa duuchu, ba'aa wal gargaaru akkas ta'e. Saba Tigiree laalaasin biyyeena beeka. Dhala waasaan jedhe addunyaa kanarratti waan dhalli namaan dalagne dalagaa jiru. Namuma isaanis. Namuma.
dachee kana keessaa waa burqisiisanii baasnee samiirraa waa gadi roobsine. Namuma dhala namaati waan namni gochuu danda'udha godhan. Dubbatanii wal dhagahan. Qawween kun maaliif yaaddoo ta'a uummata kana keessatti? Namni dhugee machaa'ee qawwee baatu sirnaan dhala maaliif dhimma itti ba'a? Qawween kun gaachana ta'uudha qaba. Roorroo godhachuu qaba, diinadha ittisuu qaba malee isaa akkamitti yaaddoo ta'a? Dargaggeessi hundi qawwee baatee deemu na yaaddessanaa. Itti dhimma ba'uu hin danda'an taana yaaddoomaa jechuudha. Yeroo meeqan sinirraa funaanaa jira? Sinirraa funaanamuun qabu ture beeki. Qawwee dabacamne. Qawwee kana waan lamaa kan funaana. Tokko diinni dhufe jennaani dhaqee manatti hirkisee obboleetti ittime niitii ittime iddoo akkasii jira jedhee baqata. Kan dhufe dhiigaani beeki. Yoo ni binne ta'eesi sabbata haadha hiyyeessaa irraati hiikame sintutti gumaacha beeki. Sin hukkubuu qaba. Itti beektan, itti eeltan, itti beeloftani. Daa'ima hagarsitani, gumbii qullaa gootani, kiisii duwwaa gootan beekaan keessani. Olola isa mootummaa televizhinaaf reediyootiin darbu sana eebaluu gargaara eebalu. Osoo eebaluun nu gargaara ta'e asiin jirru beeki. Gargaarsa namaatiin miti. Idaa tokkoyyuu hin qabdu Oromoon. Idaan nama tokkoyyuu nurra hin jiru kan afaan guuteen sitti hima. Idaan Oromoo irra hin jiru. Oromoon ofii isaati of gargaare. Hansaan qabsaa'utti jira kan keetii jechuudha. Kanaaf lafa nagaa irratti qawwee fuutee balbala jalatti hirkistee iddoo akkasii irraa fuudhaa jettee karaa biraa immoo gootan fakkaate. Qawween irraa fudhatte qawwee akkas goote beeki silaa nan baasan ture kijiba akkasii nurraa dhiisa. Hedduun isaa jiraas keessa kan qawwee hirkisee haati manaasaa geessite ilaatte. Har'a immoo kana ammas deebisee qawwee baataan ni ta'a jechuudha. Doorsisaa miti ka qawwee hidhataa jiru. Naman doorsisiina. Saamichaa miti ka qawwee hidhataa jiru. Naman saamii. Warri saamu jireenyi isaa gadadoo kophee miila isaa tokkollee kaalsii miila isaa tokkollee hin jijjiirratu. Yoomiyyuu horiin sun horii cubbuuti hin guutuu fi poolisiin saama. Jireenya isaa guutuu cubbuu dalagaa jiraata. Kanaaf qaawwi isaan duuduu fi hin guutuu fi jechuudha. Boolla nyaatee hin quufnetti guutaa jechuudha. Boolla cubbuu. Karaa qulqulluu dakkii argadhu. Santu eebba qaba. Ammarraa kaastanii uummati bakka adda addaa irraa dhuftanii bakka adda addaatti deebitu. Wanti walii dhaamtan, wanti walii himtan, wal tiksaa. Yoo waliin tiksatan ta'e labsiitiin buluu bartanii, labsiitiin buluu dhiitamtanii buluu bartanii gochuu ni dandeenya nutis. Gad hin bahin, ol hin galiin, hin hojjetiin waliin jechuun ni danda'a. Kana barbaaddu. Kanan barbaadan taanaan immoo wal dhaga'iitii, wal gula bobba'ii akka bishaan bo'oo tokko keessa jallisaniitti waliin bahii gali uummata tokkoti. Hiree tokko uummata qabuu gabrummaa jala jirru lolanni achi jalaa baanee bilisummaa walabummaa birmadummaa Oromiyaa biyya waliin qabnu fidachuu fi uummata tokko waliin ka'ee dhaabbatee jiru jechuudha. Nagaa lallabaa, tokkummaa lallabaa, sirna dhablummaa miti, sirnaan buluu seeraan buluu lallabaa. Saamicha miti, waan badeeyyuu deebistanii walii gashuu barachuu lallabaa. Abbootiin amantii sanuma lallabaa jechuudha. Oromoon saba guddaa, Oromiyaan biyya guddoo kana. Sabni guddaan biyyi guddaa akkasii qabu kun immoo yoo wal ta'e biyya isaa eeggate malee yeroo hundumaa saamamaa, dhiitamaa, ajjeefamaa, tuffatamaa jechuudha. Asii kaatanii yeroo deemtanii akka Oromootti miti namni irri guddaan isaa kan inni fagaatee deemu naannoo isaa of dhoksa. Gadhaantummaa keessa jirra waan ta'eef. Of hin dhoksi nama taatee uumamte eenyuyyuu walii wal qixa. Situ of xiqqeesse. Of hin xiqqeessin jechuudha. Koree yerootu jira. Ammas naggaadeen nigdiitti deebi'ee uummataaf waa dhiyeessuu danda'ututti jira. Miidhataa jira uummati kun. Uummata ciniinsuurra jiru miidhuurra jiru kana. Akka hin beelofne, akka hin leebonne, akka hin rakkanne daandii qabda saaquu dandeessa. Abbaan qabeenya yeroon isaa amma yeroon itti sooramuu danda'u hin jedhiin
soorumaaf fiigda biyyeetu si nyaataa jechuudha. Jiraattee nyaattu hagan qaburee waan keetu. Ummata kee ummata dararaara jala jiru ummata dide falmate diddaa isaa sanaaf adabamaa jiru sanaaf jireenya laaffisee fi abbaan qabeenyaa ummata